Akkam jirtu ani Baqqaleedha. Bu'uura gorsa ministeera fayyaa irratti hundaa'uudhaan viidiyoo gabaabduu kana keessatti akkamittiin maaskii akka kaawwannu isinitti agarsiisa. Jalqaba osoo maaskii hin kaawwatiin dura harka keessan dhiqachuu mirkaneessaa saamunaadhaan akka gorsa ministeera fayyaatti sirriitti qulqulleessitanii harka keessan dhiqachuu qabdu. Egaa harka keessan dhiqattanii booda maaskiin keessan jiidhina akka hin qabaanne yookiin immoo uraa akka hin qabaanne osoo hin kaatiin dura sirnaan mirkaneeffachuu qabdu. Akka kanatti qabachuudhaan akkas gootanii akka kanatti kaa'attu jechuudha. Karaa gubbaa sibiilli funyaan keessan irratti akka sirriitti qabatu taasiftu jirti. Inni olaanoo isaa mirkaneeffachuu qabdu. Achi booda akka kanaan funyaan keessan irratti sirriitti akka qabatu akka kanatti mirkaneeffattu. Karaa gajjallaa akka kanatti. Karaa gubbaas jalaanis akkasumas buqqee lamaaniin sirriitti akka isiniif ta'ee jiru mirkaneeffachuun isinirra jiraata. Akka qilleensi hin seenne jechuudha. Yeroo maaskii kaawwattan yeroo hundumaa iddoo cuquliisa kana harkaan tuttuquu isinirra hin jiraatu. Achi booda osoo maaskii keessan yookiin immoo isattiin funyaaniif afaan haguuggattan osoo ofirraa hin baasiin funyaan irraa akkasitti gadi buusuunis hin danda'amu. Namoonni tokko tokko akkanattis kan kaa'atan jiru. Kunis dogoggoradha. Kan biraa immoo namoonni akkanatti addarra kaa'atanis jiru. Kunis dogoggora. Dhumarratti yeroo ofirraa fuudhuu barbaaddan akkuma innaa kaa'attan gootan harka lamaan kana qabdanii akkasitti ofirraa baastu jechaadha.